Gonkumaa hin kadhatin. Jireenya kan kee keessatti eenyuun illee taanaan yoo inni si hin feene akka si jaalatus haa ta'u akka si waliin turuu qabu gonkumaa hin kadhatin. Eenyullee yoo si hin barbaanne waan ati na jaaladhu jettee kadhatteef si hin jaalatu. Waan ati na kabaji jetteefis si hin kabaju. Waan ati barbaaddeefis iddoo siif hin laatu. Namni akkasii dhibee kan kee hammeessee akka ati hin fayyine, madaa kan kee tuttuqee akka siif hin qoorre, namooma kan kee salphisee akka ati ol jettee of dandeettee hin dhaabbanne si taasisuun ala wanti si fayyadu tokkollee hin jiru. Isa biratti barbaachisaa akka hin taanee fi akka hin jaalatamne yeroo sitti dhagahamu, nama fedhellee yoo ta'e hanga feetes yoo jaalatte naatoo tokko malee irraa fagaadhu. Yeroodhaaf jireenyi kan kee kophaa sitti ta'ee kophummaan akka malee sitti ulfaatuu danda'a. Garuu yeroon booda boqonnaa sammuu argattee nagahaan jiraatta.